أجركن كلي حكمان فلمت حكمان فلمت وقرنا في دابة الجبات Addasaa birruu qe'ee abbaasaa tuqani mirgi dhabameef waaqoo guutuu maammoo mazammiran jedha wayi isatti bichaa tuqani. Taate barreessituun seenaa Peeraam jedhamtu warri seem gara ardii Afrikaa utuu hin seeniniin dura saboonni kush kaaba ba'a Afrikaa keessa jiraataa kan turan ta'uu fi isaan keessaas Oromoon tokko ta'uu ibsitee turte. Dhala namaa dabalatee lubbu qabeeyyiin gurmuudhaan waliin jiraatan kanneen akka mixii xiqqittii fi kanniisa irraa kaasee hanga bineeyyii gurguddoo akka arbaa fi gafarsaa malattii walii galanii waliin jiraatan qabu. Kanaaf bineeyyii jireenya hawaasummaa qaban jedhamanii beekamu. Dhalli namaa lubbu qabeeyyii jireenya hawaasummaa qaban keessaa adda kan isa godhu qooqa yookaan afaan ittiin walii galuu fi waliin jiraatu qabaachuu isaati. Afaan ittiin dubbatan qabaachuun kennaa dhala namaa qofaaf uumaan soore mirga dhalootaan gonfatanidha. Kanaaf wantoota dhala namaa bineensota yookaan lubbu qabeeyyii kaan irraa adda baasan keessaa inni tokko afaan yookaan qooqa ittiin dubbatee hariiroo uummatee wal hubatee jiraatu qabaachuu isaati. Archbishop Tutu came up with it. And you exploited it. He was like, the rainbow nation of, Yes. you know, that's, Yeah. he And called then the you phrase. exploited it. Dhalli namaa afaan yookaan qooqa dubbatuu fi kan warra kaaniifis galuun eenyummaa isaa ibsa. Aadaa, seenaa fi fedhii jiruuf jireenya isaa ibsata. Walii galees jiraata. Eenyummaa isaas guddifata. Kun uumamaan mirga dhalli namaa qabudha. Afaan ofiitiin dubbachuu, afaan ofiitiin yaada ofii ibsachuu, afaan ofiitiin barachuu, mirgi kun mirga bu'uuraati. Mirga namoomaa keessatti ramadama. Duudhaan saba tokko, eenyummaan saba tokko, hawwiin saba tokko, falaasamni saba tokko kan itti mul'atu afaan isaatiin jechuudha. Mirga uumaan soore kana humnaan sarbamanii afaan ofiin waa'ee ofii akka hin dubbanne ukkaamamanii afaan kan isaaniin taaneen akka dubbatan warri dirqaman eenyummaa isaanii dhabanii isaan warra gabrummaa jalatti kufanii. Seenaan qabsoo ummatoota akka mul'isutti warra akkasii ukkaamsaa fi gabrummaa humnaan irratti fe'ame keessaa ba'uuf ni warraaqu ni qabsaa'us. Warri carrooman wareegamaa fi aarsaa hedduu baasuun akka milkaa'an seenaan nutti agarsiisaa jira. Afaan keenya afaan Oromoo kanneen keessaati. Sirna gita bittaa naaftanyaatiin humna uruu qawweetiin akka hin dubbatamne ukkaamamee tuffatamee awwaalamee ture. Qabsoo aarsaa fi wareegama hedduu gaafateen bilisoomee ifa ba'ee arra ga'e afaan keenya. Addunyaa kanarratti afaanota 6,500 oltu dubbatama. Afaanota kanneen keessaa bal'inaan dubbatamuudhaan sadarkaa duraa irratti kan argamu afaan biyya Chaayinaa Mandariinidha. Afaan kana namoota biiliyoona 1 oltu itti fayyadama. 2.5小心别把卡给刷爆。最好的红酒再来一瓶。您这瓶还没有喝完。 Afaan sadarkaa lammaffaa irratti addunyaa kanarratti bal'inaan dubbatamu afaan Ingiliziiti. Ummata miiliyoona 500 oltu dubbata. Can I look at? Okay. An aubergine is our word for zucchini. I don't like zucchini at all. Okay. So, Biyya Indiitti kan dubbatamu afaan Hindustaanii jedhamu bal'inaan dubbatamuudhaan sadarkaa sadaffaa irratti kan argamu. Afrikaa keessatti afaanota 2,000 oltu dubbatama. Afaan Ingiliffaa Afrikaa keessatti afaanota dubbataman keessaa dubbattoota qabaachuudhaan sadarkaa duraa irratti kan argamu. Afaan Arabaa, afaan Siwaayilii, afaan Hawusaa afaanota Afrikaa ba'aa keessatti bal'inaan dubbataman keessaati.
afaanota Afrikaa bahaa keessatti sadarkaa olaanaatti biyyoota garaagaraa keessatti dubbataman afaan saba kush keessaa tokko kan ta'e afaan Oromooti. Afaan Oromoodha. Awwaala muudite itti saachumada tola kuinta'u cayaan saawdaadha afaan Oromoodha. Rabbi dammaqsa wayituuf walaloomkee lakkaawameen dhumuu hibboof maqmaqsitee. Gosa afaanota Afro-Eeshiyaa keessatti kan ramadamuu fi afaan saba kush isa guddicha kan ta'e afaan Oromoo Afrikaa bahaa keessatti Itiyoophiyaa, Keeniyaa, Jibuutii, Somaaliyaa, Sudaanii fi Ijibti yookaan biyya Misir keessatti illee ni dubbatama. Bakkeewwan afaan Oromoo keessatti dubbataman kunneen kallattiinis ta'ee alkallattiin qubsuma Oromoo kan agarsiisanidha. Oromooni waggaa 10,000 durayyuu Horn of Africa keessatti kan ture. Proto Afro-Asiatic kan jedhettiyyuu baay'ee dhiyaata. Afaan uummanni bal'aan haasa'u waan ta'eef iddoo maratti argita. Lingua francaadha afaan isaa jechuun bordarii ceeti biyyoonni saboonni adda addaa ittiin walii galuuyyuudha. Gabaadhaaf, siyaasaaf, amantii isaatiin dur jechuudha. Jalma aadaa keenya eegaa seenaa keenya kallacha tokkummaa hundee bilisummaa afaan Oromoo hundee Oromummaa afaan Oromoo hundee Oromummaa. Qorattoonni seenaa dhugaa barreessan akka ibsanitti naannoon kaaba bahaa Afrikaa dhaloota Kiristoosiin dura baroota hedduu dura eegalee bakka jiruu fi jireenya saboota kush ture. Saboota kush keessaas Oromoon isa tokko. Fakkeenyaaf qorattoota seenaa durii keessaa lammiin biyya Ingiliz kan taate barreessituun seenaa Peeraam jedhamtu warri seem gara ardii Afrikaa utuu hin seeniniin dura saboonni kush kaaba bahaa Afrikaa keessa jiraataa kan turan ta'uu fi isaan keessaas Oromoon tokko ta'uu ibsitee turte. Qorataan afaanii Profeesar Kiristoofer Iret jedhamu ammoo sabni kush dhaloota Kiristoosiin dura baroota 3,500 durarraa jalqabee giddugala baddaa Itiyoophiyaa keessa bal'inaan jiraachaa akka ture qorateera. Qorattoonni akka xiinxalanitti saba kush keessaa tokko kan ta'e sabni Oromoo jalqabaa kaaba bahaa Afrikaa keessumaayyuu kaaba Itiyoophiyaa keessa jiraachaa akka turee fi achiis yeroo keessa sababoota adda addaatiin kallattii garagaraatiin babal'achuu isaa himu. Kanumarraa ka'uunis sabni Oromoo saboota kaaba bahaa Afrikaa keessa jiraataniif hundee ta'uu fi saboonni baay'een saba kanarraa babal'achuu akka hin oolle xiinxaluun gadi fageenyaan qoratamuu qabaa jedhu. Afaan Oromoo, amantaa fi falaasamni Oromoo, seenaa Oromoo isa sirrii qorachuuf har'as ragaan hambaa hin gogne ta'anii itti fufaniiru. Jirus ni jiraatus. Uummanni Oromoo uummata bal'aadha. Uummata kaabaa fi baha Afrikaa keessa faca'ee biyyoota adda addaa keessa jiraatudha. Nubiyaadhaa qabee hamma Tanzaaniyaa ga'utti bal'atee kan jiraatudha. Itoophiyaa qofa odoo hin ta'in jechuudha. Uummata duriiti. Qubsumaa fi burqaa uummata Oromoo laalchisuun seenaawwan sirriin barreeffaman akka ibsanitti dur dhaloota Kiristoosiin dura Giriikonni biyya Misir yookaan Ijibti wayita bulchaa turan saboota gara kibba Misiritti argamaniin Itiyoophiyaa jedhanii waamaa turan. Sabni isaan Itiyoophiyaa jedhanii waamaa turan sun garri caalaan saba kushi. Oromoon saba kush keessaati. Kanaafuu maqaan Itiyoophiyaa jedhu kun gara caalaa kan bakka buus saba kush kan ta'e Oromoodha. Kuush egaa gara kaabaa kana kan turedha. Qo'annoon isaanii fi qorannoon isaanii bilchinni isaanii Egyptian civilization kan jedhamutti baay'isee walitti dhaadha saba kuush civilizationii yookiin immoo beekumsa qaroomina kanatti kuush kan jedhamu kuni
warra Ijiptii wajjin walitti baay'ee hidhaadha. Seenaan Afrikaa keessatti nuyi caqasnu kan akka J.D. Page faa, kan akka Oliver faa, han isaan dubbatanii, han isaan barreessanii waa'ee isaanii yeroo sana oomisha midhaanii tiffannaa sa'aa warra Kuush kanatu maddisiise jedha. Bara 1314 akka lakkoofsa warra Awurooppaanotaatti lola babal'ifannaa amantaa kaabaa fi ba'a Itoophiyaa keessatti adeemsifamaa tureen sabni Oromoo lafa irra jiraataa ture irraa dhiibame gara gammoojjii Baaleetti godaanuun jiraachuu akka jalqabe qorattoonni seenaa mamii tokko malee mirkaneessu. Hacuuccaa keessa kan ture jechuudha afaan kun jaarraa dheeraadhaaf. Namoonni baay'ee seenaan beekne waggaa 100 waggaa 100 qofaati. Karaa waggaa 600-700 durayyuu afaan kun cunqursaatti seenamee jira jechuudha. Babal'inuma amantiiwwan baha jiddu galaa kanaa fi wiirtuuwwan siyaasaa kaaba Itoophiyaa keessatti uumameen kan ka'e jechuudha. Loogiitu ture. Profeesar Irat karaa qorannaa afaanii kana amma jaarraa 16ffaatti warri Kuush kunii walumaan turanii keessa garaagarummaan isaanii warri Konsoo qubataniitu qotiisatti fufanii warri Oromoo immoo tikfatee bulaa ta'anii gara caaluu gara baddaa Baaleetti, gara madda walaabuutti, gara Sidaamootti gadi faca'anii jiraachaa turanii jedha. Kana keessatti barreeffamni tokko hamma Mombaasaatti iyyuu dhangala'anii jiraachaa turan jaarraa 16ffaadhaan dura kan jedhutu mirkanaa'eera karaa seenaa. Bara 1445 akka lakkoofsa warra Awurooppaanotaa irraa eegalees sabni Oromoo Baalee madda walaabuu wiirtuu gadaa godhachuun bakka sababa waraanaatiin irraa godaanee fi irraa fudhatame deeffachuuf Booranaa fi Baarentuu maqaa jedhuun of gurmeessuun haaromsa gadaa taasisanii bakka turanitti deebi'uufis seera muranii labsii labsanii kutannoodhaan sochii eegalan. Mirgi Oromoo yoom sarbamuu qabe yoo jette duraa kaaseetti dhiibbaa sabaaf sablammootaa gatii jiruu fi isa keessatti warri gurmaan dhiibbaa irratti godhaa turan. Dhiibbaan isaan irratti godhan immoo qabeenya isaa fudhachuudhaaf, isas ofitti fudhachuudhaaf, mo'uudhaaf, bulchuudhaaf kana kan isaan yaadan. Oromoon garuu gurmuun isaa gadaa jala gatii turee fi gadaa isaa sana qeeqaa turan warri ollaa jechaa kooti. Amma jalaa butatee yeroo madda walaabuu kan jedhamu sanatti gadaa haareffatee yaada isaa qulqulleeffatee yeroo sana gadaa jaratti gadaan sun cimeeti gadaa sana haaresseeti of gurmeessee lafanni itti socho'edha. Sochii isaa sana dura namni dhaabachuu hin dandeenye. Uumeen walaabuu baatee jedha Oromoon. Jecha kana hiikuu dadhabe qeessichi tokko. Jecha kana hiikuu dadhabeeti uumee jechuun haadha jedhe, haadha se'e. Seerri Oromoon uumeen teenya walaabuu baate jechuun seerri teenya walaabuu bakka ganamaatii dudhaan ganamaa seerri achii bahe jechuudha. Isaaf hin galle haati Oromoo walaabuu baate jedheetu barreessa. Haati isaanii walaabuu baate kan Oromoo walaabuu jechuun immoo maal jedhee inni bishaanii jedhe. Bishaanii jedhe. Bishaan san keessaa utaaltee baate haati isaanii. Lukku argite afaan keenya waan hin beekneef jecha san hiikuu dadhabee uume jechuun seera ganamaa jechuudha. Walaabuu jechuun bakka ilmi namaa horoo itti uumamee jechuudha. Malee bishaan jechuu miti. Sabni Oromoo bara 1522 akka lakkoofsa warra Awurooppaa irraa kaasee hanga bara 1629 akka lakkoofsa warra Awurooppaatti gadaa 12 keessatti lafa humnaan irraa fudhatame hundumaa deeffachuuf duula walitti aansuun adeemsiseen Oromiyaa irraa dabalatee Goojjam, Gondar, Baggee Midir, Tigraay fi Walloo qabachuun jiraachaa akka ture seenaan ni dhugoomsa. Baroota 1730 hanga 1870 gidduu mootummoota Gondar keessatti Oromoonni Eejjoo fi Walloo olaantummaa argachuun afaan Oromoo afaan hojii mootummaa Gondar taasisanii akka turan seenaatu ragaa ba'a. Bara mootummaa Gondar keessa jechuudha afaan kun afaan siyaasaa ture.
afaan daldalaa ture. Kanaaf yeroo sanatti immoo humna agarsiise afaan kun jechuudha. Aadaan isaatis dhawaata immoo ginni bittootaa afaan kana fi aadaa isaa eenyummaa Oromoo irratti cunqursa uumuu qabe. Uguratu ture afaan kana irratti jechuudha. Karaa toora gara kaabaan deemtanii Walloo keessatti Harbuun, Kamiseen hamma deessee keessanitti borkennaan lagillee Oromummaa isaa eeggateeta Kombolchifaa of ibsa. Ragadi uummataa amma teessanii gaafa laaltan ammoo lafa sinineennetti namni ragada isa eessa fakkaatu gaafa inni ragadu kuni hin dubbata. Action speaks louder than voice inni already jedhan miti akkasi. Jaarraa tokkoon dura of duuba deebinee haa yaadannu. Saba kush keessaa tokko kan ta'e sabni Oromoo siyaas dinagdeef hawaasummaa isaa kan ittiin bulfatu sirna gadaatiin jaarraawwan hedduuf oree damboobee biyya magariisa qabeenya uumamaan badhaate keessa roorroo bifa kamiinuu itti aggaamame gootummaadhaan ofirraa faccisaa jiraachaa ture. Aadaa fi afaan isaas daraan dagaagee ture. Oromoon jecha isaa, mammaaksa isaa, walaloo isaa, yeedaloo isaa, folklore isa jennu kana akka kanatti keessatti geerarsaan hin dabarsa. Yeroo ol guddataan namni guddatu tokko geeraru jaarsi hin dhaggeeffata. Dabaree laataaf. Gurree qattisa deedu yaa ijoollee gurree qattisa deedu taana qattisa deemu foododoo nu taalchisee doololloon kufaasisee faashaan darbachiise kan gootan daawwachiise kan reef garaan achiise. Sooressi dheeraa wayyaa akka jabboota argutti deegaan gabaabaa wayyaa akka carqiin ga'utti niitiin nama deegaadhaa magaala luuccaa wayyaa akka daanuun ga'utti jedhu kun ammoo nama tokko miti deegee amma akka isheen nama gaddeebistu. Namni jala cooku jira. Ceekaa laga naadhaa bi laga maasii kee seenaa lama naadhaa miidhaqi maayii kee ya sanyii neencaa. Akka kanatti kakaasa. Gurmeessee kakaasa bara. Dhukaasee urriin godhee jiksee bisingaan godhee muree goommanan godheedha. Gaafa hiikama saayyaa sareen dilluudhaan bultee gaafa hiikama kaarroo nadheen marqaadhaan bulte gaafa hiikama makee allaattiin quufaan oolee gulloon bokokaan bulee dhiirri gojjolaa bulee ani kiraaraan buleedha. Arba gaada baanee kaa lootii daara baanee kaa lootii yalollootuu koo gurra jala ooltuu koo lubbuu yami ooftuu koo muka jala ooltuu koo jedha muka jala goreetuu milika ijoolleen dhattee geerarsa kana dhaggeeffatti. Yoon geerare maal qabaa eessa koo mudaa qabaa xiilloon hin hariirtuure korma dallaan jiruure xinnoon hin geerartuure onnee garaan jiruureedha. Mataa korbeessatti barbaadatti waa duree mataa korbeetti gati baraabarana duree jedheen itti baradee yoo lubbuu nama raree. Konkoraan alaadaa jiraa gabaa galeessaa beekannee maleessaa inni garaa koo keessaa garaa koo keessaa inni mannee maleessaa. Sabni Oromoo sirna gita bittootaa yeroo adda addaatti itti roorrisaa turan gootummaadhaan dura dhaabbatee injifachuunsaa iccitiin isaa maalii kan jedhu warri seenaa qoratan gootummaa ummatichaatti dabalataan ammayyummaa fi hunda galeessummaan sirna gadaa akka sababa ijootti fudhatu. Gadaan laphee Oromoo keessaatii yoomiyyuu taanaan hin badu. Maaliif kan inni itti gurmaa'edha. Kan inni itti diina isaa ofirraa faccisedha. Kan inni itti deebi'ee lafa isa dhiisee dhufe sila sitti migararraadhaati. Gad dhiise sana suutaan qabachaa ardii amma har'a jiru kana abbootiitu akka nuyi keessa jiraannu godhe. Kuni karaa seenaa waa tokkollee shakkii hin qabu. Sirni gita bittootaa uummata Oromoo humnaan cabsanii qabachuuf meeshaa waraanaatti dabalataan tooftaan itti fayyadamaa turan keessaa inni tokko madda cimina ummatichaa kan ture sirna gadaa balleessuu ture. Hunda caalaa immoo aadaanii fi
afaan Oromoo ukkaamamuun akka hojiirra oollee fi akka badu gochuu ture eenyummaa sabichaa balleessuuf. Diina isarratti bobba'aa ture jaarraa 19ffaa keessatti attamitti ofirraa qolachuu dadhabe jennee yoo gaafanne tokkummaa dhabuu isaati. Tokkummaa dhabuu, gurmaa'uu dhabuu, isa ganama jaarraa 16ffaatti hojjete sanatu akkan hojjetamne seenaa keessattis itti godhame. Gadaa harkaa tamsaasan, eenyummaa isaarraa balleessan, kana kanaan tokko tokkoon qoodanii qabatan malee sabi kuni saba bal'aa, saba ardii Afrikaa gaafa Afrikaa kana keessaati, saba guddaa guddichaa. Waan abbootii gadaa kanarree abbaa gadaatirree biyyaa baasanii kaan abbaa mudaa in ajjeesanii biyyaa baasan gizee nafxanyaa asii jaangalaan keessa abbaa gadaatirree keessaa baasan in aleelan in hafe addaa nafe. Saba Oromoo tokko kan godhu kan walitti fidu akka gaaddisaatti kan walitti qabu keessaa tokko aadaa isaati. Moototi yommuu ka'an duula saba Oromoo irratti gaggeessan keessaati inni guddaanii fi inni olaanaan tokko aadaa isaa fi afaan Oromoo kana balleessuudha. Maaliif saba Oromoo tokko kan godhu kan walitti fidu akka gaaddisaatti kan walitti qabu keessaa tokko aadaa isaati. Saba tokko aadaan isaa yoo dhorkame, afaan isaa yoo ukkaamame, eenyummaan isaa ni bada. Aadaa fi afaan kan isaan taanetti dhimma ba'uuf dirqama. Kanagaa uummata Oromoo jaarraa tokko oliif mudataa kan tures. Mirga sabummaa isa guddaa uummata Oromoo irraa mulqee jira sirnoonni gita bittoota keessa dabarsan. Mirgi sabummaa maal jennu? Namni tokko afaan qabu taana seenaa hin qabu. Seenaan isaan beekamu jira. Seenaan isaan beekamu taana eenyummaan isaan beekamu jira. Namni afaan hin qabne tokko nama jedhee dhaabbatee dubbachuu hin danda'u. Namni seenaa hin qabne tokko akka namummaatti lakkaa'amuu hin danda'u. Mirgoota sabummaa akkasiitiin jira. Namni seenaa hin qabne, namni aadaa hin qabne, namni afaan isaatiin hin dubbanne tokko immoo ani nama jedhee dubbachuu hin danda'u. Hin badayyuu jechaadha. Afaan Oromoo badachaan uummanni Oromoo hin jiru jechaadha. Afaan ofii dhabuu jechuun aadaan ofii doomuu jechaadha. Harma doome jechaadha. Maaliifi afaan jechuun akka muchaatti yoo laalle harmi tokko yoo karaa itti aannan kee aboo qabaateeti fayyaadha jedhama. Namni tokko yaada isaa akka barbaadetti ibsachuu hin danda'u yoo ta'e akka barbaade immoo jennu immoo ergifatee itti fayyadama yoo ta'e ofii isaa ergareera jechuudha. Daandii silaa ofummaa isaatiin ibsu sana kee abbayeera jechuudha. Ergifachuun illee yoo barbaachise lafa hin qabnetti ergifachuudha malee utuu qabanii kan ofii dhabuu jechuun of dhabuudha. Maaliif uffatee uffannaa isaa akka ibsatu hin qabu yoo ta'e yaadee yaada isaa akka ibsatu hin qabu yoo ta'e quuqqaa qabaatee quuqqaa isaa akka itti ibsatu hin qabu yoo ta'e sabi tokko jira jechuun hin danda'amu. Baroota sana Oromoonni aadaa ofii dhiisanii afaan ofii dhiisanii kan warra gita bittaa dubbachuuf dirqaman maqaa Oromummaa isaanii himu qabatanii jiraachuun hedduu yaaddessaa wayita turettis takka bubbuluuf maqaa ofiillee kan jijjiirratan hedduudha. Yeroos afaan Oromoo ni ukkaamame. Hibboo fi mammaaksisaa sheekoo fi oduun durii kanneen arra gurratti mi'aawanii fi dhaamsa siyaas diinagdeef hawaasummaa Oromoo dabarsan hundi ni badan. Maqaan isaa akka badu godhamee jira. Maqaa jijjiirrachaa jira. Lafa isaa illee maqaatti moggaasanii turan. Uummata Oromoo maqaa isaa miti. Kuni yakka guddaadha. Mirga sabummaa hedduu dhabeera. Mirga sabummaa kana wal faana dhufee mirga diinagdee hedduu dhabeera. Aadaa waa hedduu of keessaa qaba. Aadaa waa hedduu of keessaa qaba. Eenyummaa ofii kan ibsudha. Mallattoo ofii kan ibsudha. Giti bittootaa keessumaayyuu giti bittaa nafxanyaa kan mooticha Minilikiin hoogganamaa ture. Hacuuccaa fi ukkaamsaan saba Oromoo irraan ga'aa ture. Seerotaa fi qajeelfamoota sirnichaatiin illee deeggaramaa ture. Sabni Oromoo ta'ee uumamuun isaa yakkatti ta'ee gara jabinaan ajjeefamaa fi ari'amaatiin kan ture. Sabni Oromoo sirna gita bittaa nafxanyaa eenyummaa isaa balleessaa ture. Naaftaa yookaan tole jedhee yeroo inni itti jala bule hin turre. Sirna meeshaa ammayyaa hidhateetti duule sana gootummaadhaan dura dhaabbatee
aarsaa lubbuu fi lafee baasee kumaa kitilaan wareegamuun Oromoo fi Oromummaa dhalootaaf dabarse. Afaan Oromoos qabsoo kanaan bubbulee har'a ga'e. Kanaaf ragaan calanqoo fi haanolee fa'i. Jalanko jadida yomirran batame dire murti kuto senam kenu yame. Yoo isaa yeroo sanitti akkasitti finqila kaasanii waan isaaniin taane sirna agartee gabroonfataa kana gaafas akkasitti finqilaniitiin dhoowwachuu baatan arma geenna jedhee yaadu bakka amma jirru kana afaan keenya wal odeeffanne afaan keenya baranne afaan keenya agartee bakka mara amma geenne jedheetiin yaadan akka nama tokkootti arma geennu ka jedhu yaada qaba. Taaddasaa Birruu Oromoo nama walabummaa fi bilisummaa argattutti ani maalan taa'ee nyaadha ani bichaan jirina roon ta'e gatii maal qaba uummanni Oromoo. Soddomaa ol miliyoona soddomaa ol jiru garbadha ani kophaa kootti maalan godha han jedhuutiin dhaqee hamma lubbuusaa kennutti. Wayi Taaddasaa Birruu qe'ee abbaa isaa tuqani mirgi dhabameef waaqoo guutuu maammoo mazammiran jedha wayi isatti bichaa tuqani mirga hundaatu mirgi ilmaan Oromoo ani du'eetoo Oromoo kiyya bakka bu'uu jedheetu kanaaf malee dhuunfaa isaatiin quxuquma hin jiru kanaaf waan guddaa hojjete ilmaan Oromoo qabsoon isaanii sun immoo har'a nuu fayyada. Sirni gita bittaa nafxanyaa qabeenya Oromoo saamaa tureen meeshaa waraanaa ammayyaa bitachuun haala suukkanneessaa ta'een gocha badii gara jabummaa babal'iseetti fufuudhaan saba Oromoo cunqursaa jalatti kuffifate. Uummanni Oromoos biyya isaafim qabeenya isaa irratti akka lammii lammataatti lakkaa'ame. Qabsoon Oromoonni sirnicha irratti adeemsisanis ni bittinnaa'e. Mootonni gita bittaa nafxanyaas itti wal jijjiiran. Sirna gita bittaa nafxanyaa ammayyeessuuf kan yaale mootii Haayile Sillaaseen bara 1923tti heera baasee fi bara 1948tti haaromseen afaan Amaaraa irraa kan hafe afaan Oromoo dabalatee afaanota saboota sablammootaa fi ummatoota Itoophiyaa kan biroo guddisuun yookaan itti fayyadamuun dhorkaa akka ta'e tume. Biyya tokko afaan tokko amantaa tokko aadaa tokko qajeeltoon jedhus gita bittootaatiin leellifamaa ture. Itoophiyaanis mana hidhaa saboota sablammootaa fi ummatootaa taate. Maaliif mana hidhaa sabaaf sablammootaa ta'an jennee yeroo kaasnu sabaaf sablammoonni waan uumaadhaan argatan sana dhaban waan afaan isaanii lugaamameef waan amantaa isaanii seeraan gaggeeffachuu waan hin dandeenyeef namoonni kun qabsaa'an. Biyyi tuni mana hidhaa bal'aa uummataa turte. Gama dinagdeetiinis, gama siyaasatiinis, gama aadaatiinis, gama afaaniitiinis hundumaanu. Isa kana yeroo jaarraa dheeraadhaaf cabsuu kan dadhaban. Yeroos sirna cunqursaa gita bittaa ofirraa kuffisuuf qabsoon saboota sablammootaa fi ummatootaa bifa gurmaa'ee fi hin gurmoofneen kallattii hedduun itti fufee ture. Fakkeenyaaf Oromiyaa keessatti qabsoo gootota Baalee yaadachuun ni danda'ama. Ummati naannoo kana jiru ka isaan taane asirratti didaa ture ummati keenya. Jeneraal Waaqoo guutuu kana fa'aa argoo jirtanii akka Koloneel Adam jedhoo kana fa'aa waan garuu namooti arma irratti wareegamee danqaraa kana keessatti seenan isaanii hin barraa'in baay'attu jira. Uummanni Oromoo gama tokkoon afaan ofii dubbachuu dhorkamuun eenyummaa ofii dhabuu akka ta'e hubachuun afaan isaa carraa argate hundaan guddifachaa gama kaaniin ammoo sirna cunqursaa ofirraa kuffisuuf kallattii adda addaatiin qabsoo finiinsaa ture. Sirna Haayile Sillaasee keessatti wallee maal je'anii maal himanii hoggaa yaadaan dhibamanii jiru afaan wallaalanii kan jiru kan lafa dhabee horii saamamee kan roorroo bubbee gaaratti gamee
maal dubbatamee kan jedhu kan aliin wallisu hedduu muka kaasa ture. Kun sirnicha dura dhaabbachuu. Kan rorro jibbee kaarti game kan lafa dhabii horii saamame kan rorro jibbee kaarti. Baandii Afran Qaloo jedhanii uummata manguddoon warra qabeenya qabu horiidhaan nu gargaaraa turan baandii Afran Qaloo jedhu tokko dhaaban establish godhan. Sanis hedduu har'aas nu godhan nu rakkisaa turan, nu jeeqaa turan, nu hidhaa turan waan hundaa'u kun hundinuu waan nu mudate. Booda irratti yeroo meeqa waggaa lamaa ol nun oofne lamaan sana keessa hidhaa, gidiraa, rabshaa, maarree kana nurra qabsiisaa turan. Afaan Oromoo badiirraa hambisuufi qabsoon uummanni Oromoo taasisaa ture yoomiyyuu taanaan hin dagatamu. Asirratti barreessitoonni seenaa dhugaa barreessan wallistoonnii fi maanguddoonni Oromoo akka godaanbaa seenaatti tajaajilaa turan galanni isaanii olaanaadha. Muraasa isaanii yaadachuuf Abbaa Gammachiis yookaan Onosmoos Nasiib, Asteer Gannoo, Sheek Bakrii Saphaloo, Dooktar Sheek Muhammad Rashiid Abdullee guddina afaan Oromoo barreeffamaan dhaloota har'aatti dabarsuuf gumaachi isaanii hin dagatamu. Jalma aadaa keenya eegaa seenaa keenya.